Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa afaan moolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa lammaffaa eegallee akka jirru ni yaadatama. Boqonnaa kanaan guyyaa darbee kutaa sadaffaa isaa turree kan baranne kutaa sadaffaadhaan qannoonaadhaa fi lakkoofsa kitaaba qulqulluu kan jedhu ture kan baranne. Walumaa galatti kan ilaalle qannoonaa jechuun abbootonni keenya kitaabolee qulqullaa'oo hafuura Waaqayyoodhaan kanneen barreeffaman bakka adda addaatti foffoca'uudhaan kanneen jiran walitti qabuudhaaf kan isaan taasisanidha. Qannoonaawwan kun qannoonaa sinoodosiidhaaf kan abbootii jedhamu jennee qoqqoonneerra. Bal'inaan ittiin seennee amma kanaatti ilaaluudhaan lakkoofsonni kitaabolee qulqullaa'oo kun immoo lakkoofsonni 81 haala kamiitiin akka inni lakkaawwamu kitaabolee kana tarreessuudhaan ilaallee akka adda baane ni yaadatamaa jechuudha. Guyyaa irraas achumarraa kaasuudhaan kan itti fufnu akka fedhaaf eeyyaa Waaqayyootti guyyaa har'aa kutaa afuraffaa boqonnaa lammaffaadhaan qoqqoodama kitaabolee qulqullaa'oo kan jedhuudhaan kan baranu kan ta'u. Waaqayyo uumaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argame nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan qoqqoodama kitaabolee qulqullaa'oo yeroo jennu asitti ibsaa kan jiru jalqaba hubachuun kan nurra jiraatu kitaabolee qulqullaa'oo kan jenne kun kanneen dheengadda tarreessine qofa osoo hin taane kitaabilee qulqullaa'oo mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoo keessa jirudha. Kitaaba baay'ee jechuudha. Isaan kun haala kamiitiin akka isaan qoqqoodaman walumaa galatti hafuura Waaqayyoodhaan kan barreeffaman manni kiristaanaa keenya kallattii adda addaadhaan kan isheen itti fayyadamtu hundumtu akkamitti akka isaan qoqqoodaman kanaan kan barannudha. Tarii kutaawwan 2-3 fudhachuu danda'a gara fuulduraatti amma xumura boqonnaa kanaatti waa'ee isaan kana kan barannudha kan ta'u jechuudha. Bu'uurumaa barumsaa qulqulloota abbootiidhaan barumsa kitaaba qulqulluudhaan barumsa mana kiristaanaa fi ragaalee kitaaba qulqulluutti barreeffamanii jiraniidhaan kitaaboleen gosti lama ni jiru. Kitaaboleen gosti lama ni jiru. Manni kiristaanaa keenya manni kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoos immoo kitaabolee lamaan kana guutummaa guutuutti hafuura Waaqayyoodhaan kanneen barreeffaman jettee ni fudhatti. Kitaaboleen kun lamaan kun isaan kamidhaa? Kan jalqabaa kitaabolee hundee kan jedhaman yommuu ta'an kan lammaffaa immoo kitaabolee dhalatoo warreen jedhamanidha. Kitaabolee hundee kanneen jedhamanii warreen dheengada tarreessine kitaabolee 81dha. Dhalatoo kanneen jedhaman immoo gara fuulduraatti bal'inaan ni ilaalla. Sirna adda addaa keessatti akkasumas hiikaa kitaabolee ta'uudhaan dhimma waan tokko qabatanii kanneen argamanidha. Kitaaboleen dhalatoo salphaalumatti ijoollee kitaabolee hundee jechuu dandeenya. Ijoollee kitaabolee hundee. Kan ta'uu isaanii immoo kitaabolee hundeedhaan ni fakkaatu. Kana jechuun maal jechuudha? Ilmi tokko abbaa isaarraatu yeroo dhalatu abbaa isaa fakkaatee sanyii isaarraa fudhachuudhaan akkuma inni bahu jechuudha. Kitaaboleen dhalatoo kunis immoo kitaaba qulqulluurraa yeroo dhalatan kitaabolee hundeerraa yeroo dhalatan isaan fakkaachuudhaan kan isaan argamanidha. Walfakkeettiiwwan isaanii kun qabxiiwwan baay'ee tarreessuu hin dandeenya. Tarii nuti asitti akka fakkeenyaatti qofa ilaalchisuudhaaf qabxiiwwan 3 kaasnee dabarru. Kan jalqabaa qabiyyee isaaniidhaan kitaaboleen kun lamaan wal fakkaatu. Kitaaboleen kam? Kitaaboleen hundee akkasumas kitaaboleen dhalatoo. Kitaabolee hundeedhaan dhalatoo gara fuulduraatti tarreessinee ilaalla.
baay'ee babal'oodha. Asitti garuu hubannoodhaaf akka ta'utti kitaabileen hundee qoqqoodama adda addaa ni qabaatu. Kitaabileen dhalatoos immoo qoqqoodama adda addaa ni qabaatu. Kitaabilee hundee guyyaa har'aa gara fuulduraatti ni tarreessina. Haala adda addaatiin qoqqoodamuu danda'u. Fakkeenyaaf as kana kan keenya qabxiiwwan 4 ni jiru. Kitaabilee seeraa kanneen jedhaman ni jiru. Kan seenaa kan jedhaman ni jiru. Kan faarfannaaf kan ogummaa kan jedhaman ni jiru. Kan raajis kan jedhaman ni jiru. Fakkeenyaaf kitaabilee seeraa kan jennu kitaabilee oriitii jechuun kan jalqaba kan jiran jechaadha. Seera uumamaa, seera ba'uu, seera leewotaa, seera lakkoofsaa, seera keessa deebii kan jennu kitaabilee oriitii jedhamu. Isaan kun kitaabilee seeraadha. Isaan kun kitaabilee hundeedha kan jiran jechuudha. Kitaaba seenaa ilaaluu dandeenya. Kitaaba Saamu'eel tokkoffaa lammaffaa, kitaaba moototaa, kitaaba oduu oolmaa. Isaan kun kitaaba kuffaalee, Henook. Isaan kun kitaaba seenaadha. Kitaaba faarfannaa fakkeenyaaf faarsaa Daawit, kitaaba raajii keessaa raajii Isaayyaas. Isaan kun qabiyyee kan kamitti kan kitaabilee hundeedha. Akkuma kanaa wal fakkaatuudhaan immoo kitaabileen dhalatoos immoo maal qabu? Qabiyyeewwan kan ni qabu. Fakkeenyaaf kitaaba seeraa kan jedhamu kam yoo jenne nuti keessa beekessaan afaan Ingiliziidhaan fitaa eegsisachuudhaan kan waamnu afaan Oromoodhaan seeraa hafuurawaa kan jennu. Kitaaba seenaa keessaa kan akka Raajii Maariyaam. Kitaaba ogummaa keessaa kan akka Galatoo Dubroo. Kitaaba raajii keessaa kan akka Fikkaalee Yesuus. Isaan kun kitaabilee dhalatoo keessaatu qabiyyee wal fakkaataa qabachuudhaan kanneen jiranidha jechuudha. Kanaaf kitaabileen kun lamaan maaliin wal fakkaatu? Qabiyyee isaaniitiin wal fakkaatu jechaa salphaadhumatti. Qabxii lammaffaa kan ilaallu immoo abbummaa isaaniitiin kan eenyuuti kitaabileen kun gaafa jennu kitaabileen qulqullaa'oon lamaanuu jechuudha. Kitaabileen hundees kitaabileen dhalatoos kan mana kiristaanaati. Kitaabileen kun kan mana kiristaanaati gaafa jennu kitaabileen kun fedha waaqayyoodhaan Waaqayyo wanta barbaade kan isaa kan ta'e qulqulloota abbootii keenyaaf ibsuudhaan barreesseera. Manni kiristaanaa mataan ishee immoo kan ta'udha kan Waaqayyooti. Manni kiristaanaa jechuun Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasuudhaan kan inni hundeessedha. Kana booda kan dhiiga Kiristoosiin hundoofte manni kun haadha kennaawwan Kiristoos nuuf kenne hundumaati. Kanaaf kitaabni qulqulluus kan isaa waan ta'eedhaaf haadha kitaaba qulqulluu jechuudha manni kiristaanaa kennaa kun kan isheeti. Kanaaf hafuurri qulqulluun isaaniif ibsee qulqulloonni maal barreessaniiru? Wangeela barsiisuudhaan, ergaa barsiisuudhaan, barreessuudhaan kanneen gara mana kiristaanaa adda addaadhaaf erganiiru. Walumaa galatti kun mana kiristaanaa barreeffame. Wangeellis, ergaawwanis, hojii isaan kan hundumtu mana kiristaanaa barreeffaman kitaabileen kun. Innaa kan kitaabilee dhalatoos haaluma wal fakkaatuudhaan qulqulloota hafuurri qulqulluun isaaniif ibseen kiristaanotaaf kan barreeffamanidha. Maaltu kitaabileen kun? Kanaaf abbummaan isaanii kan hundaa isaan kunis kan mana kiristaanaati jechuudha. Lamaanuu abbummaadhaan kan mana kiristaanaati kitaabileen lamaaniyyuu. Kanaaf kanaan wal fakkaatu. Sadaffaa goonee kan ilaalluuf kan xumuraa qulqullummaa isaanii haa ilaallu. Qulqullummaa isaanii kitaabileen kun lamaanuu qulqulluudha. Hundeessaa ta'anii kan dhalatoos kan barreesseedha hafuura qulqulluudha. Achitti kan barreeffame fedha Waaqayyo kan barbaade qulqulloota bu'ee dubbate malee isaan fedha isaanii hin barreessine. Kanaaf hafuurri qulqulluun qulqulloota kitaabilee hundee barreessaniidhaaf icciitii isaa akkuma isaaniif ibsee isaanis akka isaan barreessan kan taasise qulqulloota kitaabilee dhalatoos barreessanis maal godheera? Akkuma kana icciitii isaa isaaniif ibsee isaan barreesseera jechuudha. Kanaaf abbaan kitaaba kanaa qulqulluun inni Waaqayyo qulqulluu akkuma ta'e kitaabileen kunis hafuura isaa kan ta'an qulqullaa'oodha jechuudha. Kanarraa kan ka'e kitaabileen kun sirna mana kiristaanaadhaaf, amantaadhaaf, gorsaaf, akeekkachiisaaf dhimma adda addaadhaaf tajaajila itti ni baanaa jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti akka seensaatti kan ilaallu kitaabileen kun kana kanaan wal fakkaatu tokkodha jechuu ni dandeenya jechuudha. Kan taasisne kan ilaallu kitaabileen kun haala kamiin akka isaan qoqqoodamanidha. Warri amma jalqaba qoqqoodne sana hiikkaa isaanii ilaaluudhaan qoqqoodama isaanii duukarra wal bira qabnee ni ilaalla. Kitaabilee hundeedhaa fi kitaabilee dhalatoo kan jenne jechuudha. Kan jalqabaa kitaabilee hundeeti. Kitaabilee hundee kan jedhaman salphaadhumatti hiikkaansaa kitaabilee 81 abboonni keenya qannoonaadhaan adda baasanii kaa'anidha. Kitaabilee meeqa? Kitaabilee 81 abboonni keenya qannoonaadhaan adda baasanii kan isaan kaa'an. Yeroo bakkuma ilaallee bara 397 abboonni keenya qannoonaa kan xumuraadhaan kitaabilee hafuura Waaqayyoo kanneen ta'an tarreessanii lafa kaa'aniif jennee kan ilaalle sun isaan kun kitaabilee hundee jedhamu. Kitaabileen kun kitaabilee hundee maaliif jedhamanii jennee yommuu ilaallu kitaabilee mana kiristaanaa adda addaadhaaf, sirnoota adda addaadhaaf, sirna waaqeffannaadhaaf, sirna deddeebiinsa adda addaadhaaf maalidha?
madda yookiin immoo argamsa waan ta'aniif. Keessumattuu kitaabolee dhalatoodhaaf maalla madda argamsaaniiti. Kanarraa kan ka'e maal jedhamaniiru kitaabolee hundee jedhamuu danda'aniiru. Tokkos kitaaboleen kun maal jedhamu kitaabolee qannoonaas hin jedhamu. Kitaabolee maali? Kitaabolee qannoonaan jedhamu. Maaliifidha kitaabolee qannoonaa kan jedhamanii? Kitaaboleen kun lakkoomsi isaaniidhaa fi qabiyyeen isaanii lakkaa'ame. Maal isaanii? Lakkoomsi isaaniidhaaf qabiyyeen isaanii lakkaa'amee fi safaramee kan murtaa'eedhaa fi kan beekame waan ta'eefidha. Meeqa jenne lakkoomsa isaanii? 81 kan jenne kanaafidha. Lakkoomsa isaanii beekamee abboonni kunoo isaan kan jedhanitu murteessanii lakkaa'anii lafa isaa waan kan maal jedhamu? Kitaabolee qannoonaa jedhamu. Qannoonaan mataan isaa safaruu waan ta'eef jechuudha. Inni abboonni keenya kan isaan lakkaa'anii lafa kaa'an waan ta'eef kitaabolee qannoonaa jedhamu. Kitaabolee dhalatoo fakkeenyaaf hin argannu haala kanaatiin. Lakkaa'amanii kitaaboleen dhalatoo kunoo lakkoofsaanii 15dha, 35dha, 45dha, 5,000dha jechuun hin dandeenyu. Kitaaboleen dhalatoo dhimma tokkotti kan barreeffamu yommuu taanaan kitaabolee dhalatoodha. Inna lakkoofsaa fi qannoonaa waan hin qabneef isaan kun maal jedhamu warreen hundee kun qannoonaa jedhamuu danda'aniirudha. Qoqqoodaman qabu eeyyeenni qoqqoodamu kitaaboleen hundee kun bakka gurguddaa lamatti qoodamu. Kutaa lama qabu kan jalqabaa kutaa kakuu moofaati kan lammaffaa immoo kutaa kakuu haaraati. Isaan kun baay'ee babal'oodha. Baay'ee babal'oodha. Asitti kan barannu maalidha? Qoqqoodama isaaniidha. Kitaaboleen kakuu moofaa meeqadha? Akkamitti qoqqoodamu kan jedhu boqonnaa lammaffaa kanaan ni baranna. Boqonnaa sadaffaa gaafa gallu boqonnichi sadaffaan bichaasaa waa'ee maal baranna? Waa'ee kitaabolee kakuu moofaa kana guutummaa isaa baranna. Boqonnaa afuraffaatti immoo waa'ee kitaabolee kakuu haaraa qofa baranna. Kanaaf baay'ee babal'aadha jechuudha. Asitti garuu maal ilaalaa jirra? Qoqqoodama isaanii ilaallu. Qoqqoodama isaanii gaafa ilaallu kan kutaan jalqabaa kakuu moofaa kan jedhudha. Kitaaboleen kakuu moofaa yeroo darban akkuma ilaalle 46dha. 46 kun bakka afuritti qoodamu. Kan jalqabaa kutaa seeraa kan jedhudha. Kitaabilee seeraa. Kan lammaffaa kitaabilee seenaa. Kan sadaffaa kitaabilee faarfannaadhaaf ogummaa. Kan afuraffaa immoo kitaabilee raajii jedhamu. Kitaabileen 46 kun egaa haala kanaatiin qoqqoodamu. Kitaabilee seeraa kanneen jedhamanii kanneen jalqabaa 5dha. Yaa'udheen gada kan tarreessinirraa 5 isaanii jechaadha. Seera uumamaa, seera ba'uu, seera lewwotaa, seera lakkoofsaadhaaf seera keessa deebi'e jechuudha. Isaan kun 5 kitaabilee seeraa jedhamu. Taanii kan jedhamu kitaabilee seenaadha. Kitaabileen seenaa kitaabilee 17dha. Tarreeffama guyyaa biraan kan ilaallu kitaaba Iyyaasuurraa kaasuudhaan hanga gadiitti dhuftanii amma kitaaba Meeqaabiyaan lammaffaa sadaffaa kan jettu agar dubbisnee booda kan xumuraa 46ffaadha kan jettu kitaaba Yoosef ilma Kooriyoon 17ffaa gala. Isaan kun kitaabilee seenaa jedhamu. Tokko tokkoon gaafa tarreessinu yaa'u barreeffachuudhaaf akkasiin beektu viidiyoo ilaaltanii baay'ee gaariidha. Warreen sagalee dhaggeeffatan jiraattan karaa WhatsApp adda addaa warreen sagalee dhaggeeffatan barreeffachuudhaaf akkasiin mijatuudhaaf viidiyoo sooraatiin gaariidha. Hin mul'achaa jira waan ta'eedhaaf. Kitaaba Iyyaasuu, kitaaba Qondaaltotaa, Kitaaba Masaafinti, kitaaba Ruut, kitaaba Saamu'eel tokkoffaa lammaffaa, kitaaba Mootaa tokkoffaa lammaffaa, kitaaba Oduu Oolmaa. Oduu Oolmaa jechuun seenaa baraa kan jedhu afaan Oromoon jechuudha. Kan jalqabaa. Kitaaba Oduu Oolmaa lammaffadhaaf kitaaba Minaasee bakka tokkotti lakkaa'ama. Inni kun 7ffaadha. 8ffaadha kaanee immoo kitaaba Kufaalee, kitaaba Heenook, Izraa lammaffaa, Izraa Sutuweel, Xoobiit, Izraaf Nehimiyaa, Yoodiit, Aaster, Meeqaabiyaan tokkoffaa, Meeqaabiyaan lammaffaa sadaffaadhaa fi kan xumura kitaaba Yoosef ilma Kooriyoon kan jennu isaan kun 17 isaanii kitaabilee seenaa jedhamu. Itti aanee kan jiru kitaabilee faarfannaadhaaf ogummaati. Isaan kun immoo kitaabilee 8 qabatu. Kitaaba Iyyoob irraa kaasuudhaan hanga kitaaba Silaa kan jiran jechuudha. Kitaaba Iyyoob, kitaaba Faarsaa Daawit, kitaaba Fakkeenyaa, Tegisaas, Ogummaa, Lallaba, Weedduu Caaluu fi kitaaba Silaa jechuudha. 5 as keessaatu kan Salomoonidha. Tokko kan Daawit, tokko kan Iyyoob fi tokko immoo kan Silaakidha. Bal'inaan gara fuulduraatti ni baranna. Isaan kun 8 ta'uun kitaabilee faarfannaadhaaf ogummaa jedhamu. Kanneen afaan 16 immoo kitaabilee raajii jedhamu. Salphaadhumatti raajii jechuudhaan kan jalqaban kitaaba qulqulluu kakuu moofaa gara xumuraa kan jiran 16 isaanii kitaabilee raajii jedhamu. Fuulduratti bal'inaan ni baranna. Warreen gurguddoo arfanii fi warreen xixiqqoo 12. Warreen gurguddoo Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeel fi Daani'el. Kanarraa kaasuudhaan Hoosee irraa kaasee hanga Milkaas kan jedhamu immoo 12 isaanii warreen xixiqqoo jedhamu. 16 isaan kan jechuudha. Gara fuulduraatti bal'inaan itti deebina. Kutaan lammaffaa kakuu haaraadha. Kakuun haaraas immoo kitaabilee 35 jenneerraa. Kitaabilee 35 kun bakka 45tti qoodamu.
kan jalqabaa kutaa wangeelaa jennaa, kan itti aanu kutaa seenaa jennaa, kan sadaffaa kutaa ergaa jennaa, kan afuraffaa kutaa raajii jennaa, kan shanaffaa immoo kutaa sirnaa jennaa. Kutaa wangeelaa kan jennu warreen jalqabaa Fasaayidha. Wangeela Maatiyos, Wangeela Maarkos, Luqaasii fi Yohaannis. Kan itti aanee jiru kutaa seenaa kan jennu immoo kitaaba tokko qofaadha. Innis immoo hojii duukaa bu'ootaati. Itti aanee kan jiru kitaabolee kutaa ergaawwanii kan jennu kitaaba 21 jiru. Kutaa ergaa kan jedhan jechuudha. Ergaa gara saboota Roomeetti ergame irraa kaasuudhaan ergaawwan qulqulluu Phaawulos 10 isaanii hanga Ibrootaatti kan jiru. Itti aansee kan qulqulluu Phexros 2, itti aanee kan qulqulluu Yohaannis 3, kan Yaaqoobiif kan Yihuudaa tokko isaan kun 7 ta'u 7 fi 14 21. Isaan kun kutaa ergaawwan jedhamu barreeffachuudhaaf viidiyoo ilaaluu dandeessu. Itti aanee kan jiru kutaa raajiidha. Kutaan raajii immoo kitaaba tokkodha. Innis mul'ata Yohaannisidha. Raajii gara fuulduraatti bal'inaan baranna. Kanneen hafan 8 immoo kutaa seenaa sirnaa jedhamu. Sirna Tsiyoon Sinodoosii, sirna Ajaja Sinodoosii, Gistuu Sinodoosii, Abdii Sinodoosii, kitaaba kakuu tokkoffaa, lammaffaa, Qelementoosii fi Didiisqiriyaa kanneen jedhaman kun 8 isaanii kitaabolee sirnaa jedhamu jechuudha. Qoqqoodamni isaanii salphaadhumatti kitaabolee kakuu haaraa kana fakkaataa jechuudha. Isaan kana gara fuulduraatti tokkoon wanta ilaaluudhaaf badaatti hin dhiphatina. Boqonnaan sadaffaan waa'ee kitaabilee amma tarreessine kanaa waan ta'eedhaaf bal'inaan bakka sanatti tokkoon kitaabni seerri uumamaa bara kan barreeffame, eenyuun barreeffame, Museedhaan qabiyyee boqonnaa meeqa qaba, boqonnaan kun amma kan maal dubbata kan tokkoon ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu qoqqoodama isaa qofa amma akka barruufidha jechuudha. Kanaafuu kutaan jalqabaa kitaabilee hundee kanneen jedhaman kana fakkaatu. Itti aanee kan jiru immoo kitaabilee dhalatoodha. Inni kunis bal'aa waan ta'eedhaaf kutaa itti qabannee dhiyaanna. Har'aaf akkasumatti nu haa ga'u abbaa sagalchaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannee ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhaggeeffanneen nama firii gaarii jettu hunduma keenya haa taasisu. Kutaa itti aanuun hanga deemtu nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.